Akkam jirtu maatii Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaarraan isinitti himaa aga dhumaatti na waliin tura. Ajjechaan milishaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti uummata nagaa irratti gaggeessaa jiru hammaatee jira. Qaamoleen nageenya mootummaa Arsii Lixaatti dargaggoo tokko maatii isaa fuulduratti harka isaa duubatti hidhuun itti dhukaasanii utuu ajjeesanii kan agarsiisu viidiyoon guyyaa kaleessaa bahee miidiyaa hawaasaa garaagaraa irra naanna'aa jira. Namni dhuunfaa jiraataa naannoo sanaa ta'es karaa bilbilaatiin araarrata biyyoolessaa Oromiyaatti dhiyaatee waa'ee du'a dargaggoo kanaa waan beeku himee jira. Afaanuma isaarraa sagalee isaatiin kanaan isin dhaggeeffachiisu ta'a. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu kan biraatiin Itoophiyaatti bara 2024 sarbiinsi mirga namoomaa hammaataan mudachuu Human Rights Watch gabaase. Dhimma kanarrattis gabaasa isiniif qabadheen jira. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya sadaffaa fi kan dhumaatiin Itoophiyaan biyyoota Afrikaa haala hamaan gaazexeessitoota hidhan keessaa tokko ta'uu CPJ'n ibsee jira. Dhimma kanas kanaan isinitti himutaa haga dhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduutti darba. Oduu keenya jalqabaatiin ajjechaan milishaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti uummata nagaa irratti gaggeessaa jiru hammaatee jira. Qaamoleen nageenya mootummaa Arsii Lixaatti dargaggoo tokko maatii isaa fuulduratti harka isaa duubatti hidhuun itti dhukaasanii utuu ajjeesanii kan agarsiisu viidiyoon guyyaa kaleessaa bahee miidiyaa hawaasaa garaagaraa irra naanna'aa jira. Uummanni viidiyoo kana karaa miidiyaalee hawaasaa garaagaraa arges rifaatuu guddaadhaan gaddasaa ibsachaa kan jiru yeroo ta'u, akka viidiyoo kana keessatti mul'atutti qaamoleen nageenya mootummaa uffata seeraa uffatanii jiran 5 bakka maatiin isaa jiranitti dargaggoo kana harka isaa duubatti hidhuun haala nama suukkanneessuun dhukaasa mataa isaa irratti gadhiisuun lubbuu isaa galaafatanii jiru. Namni dhuunfaa jiraataa naannoo sanaa ta'es karaa bilbilaatiin araarrata biyyoolessaa Oromiyaatti dhiyaatee akka dubbatetti gochichi kan ta'e godina Arsii Lixaa aanaa Adaabaatti ta'uu ibsuun haalichi akkam akka ture ibseetu jira. Akka ittaanutti sagalee isaa dhaggeeffadha. Waan kana quba qabduu isin rakkoon nageenyaa kan duraarraa waan adda isa godhu maaltu jira? Egaa rakkoon nageenyaa naannoo keenyarraa erga dadhabame bubbuleera. Kan ammaa kan dhiyeenya kana ammoo baay'ee addaa hidhaan ajjeechaan waan jiru baay'ee rakkisaadha. Waan rakkisaatu jira. Hawaasa duratti maatii duratti faa qawweedhaan nama ajjeesuufaatu jira. Waan kanarraa waan quba qabdan qabdu isin? Egaa wanti kun waanuma dhugaa mul'ataa jiru, waanuma namuu argaa jiru. Dhiyeenyuma kana dargaggoo maqaan isaa Yaasin Saanoo Haaji Muhammad jedhamu hawaasa duratti fuudhanii ajjeesanii laasuu tokko malee rasaasaan dhaanii ajjeesanii maatii duratti waan baay'ee nama yaachisudha haalli nageenya naannoo keenya. Badiin isaa waan kana balleesse wanti jedhamu tokkollee hin jiru balleesse jennee nuti illee agarree beeknu hin qabnu. Kama fidanii hawaasuma keessatti ajjeesan qofa agarra. Haalli inni ittiin ajjeefame maal fakkaata? Maatii fuulduratti rasaasatti dhukaasanii ajjeesanii? Haalli ittiin itti ajjeefame waan egaa baay'ee dubbachuu fi kana jedhanii dubbachuun namatti ulfaata. Hawaasuma afootti ajjeesanii maatii lafa maatiin isaallee jiranitti ajjeesanii rasaasumaan dhaanii ajjeesan. Bakki jireenya isaa eessa? Bakki jireenya isaa dhallaa fi dhaloonni isaa Garaaddilloo, ganda Garaaddilloo jedhama. Egaa ammallee kan dhaga'uutti jirru erga ajjeesanii abbaaf haadha fuulduratti erga ajjeesaniin booda maslaalee hawaasni ittiin midhaan tuullatuun harkisanii gara magaalaa birootti akka geessan dhageenye. Waan kanarraa isin waan quba qabdanoo? Dhugaadhaa eeggachanii booda maslaalee harreetti fe'anii isa sarree sanitti hidhanii lafarra harkisanii waan addaa agarreen dhageenye. Lafarra harkisanii magaalaa gara Birbisaatti geessanii achirraa gara lafa dhaloota isaatti kiiloomeetira lafa baay'ee fagoo kiiloomeetira dheeraa deemsisanii ganda dhaloota isaa Garaaddillootti geessanii achittis akka odeeffannetti gaafaan adeemneen agarree haala suukaneessaadhaan reeffa isaallee akkan awwaalamne godhanii jedhu. Lafarra harkisuu duwwaa miti lafarra harkanii fuudhanii aditti eega geessanii ganda inni itti dhalate keessatti uummatuma inni keessatti dhalatee guddate keessatti hawaasa san dirqisiisanii humni waraanaa akka reessi isaallee tureessi isaa akkan awwaalamne godhanii ammoo kan isaan gubsiisanis uummatuma inni keessatti dhalatee keessaa guddate akka uummanni kunillee borullee deebi'ee wal mufatu wal komatu waan godhanidha. Waan dubbatuyyuu wallaalee hawaasni callisee afaanuma isaa qabatee dhaabbateetu malaalaa jira gara itti goruu dhabe. Obbo Jawaar Mohammadis fuula Facebook isaa irratti dhimma dargaggoo kanaa irratti akka kana jechuun barreessee jira. Gochi suukkanneessaan uummata duratti nama rashanuu kun Oromiyaa guutuudha bar Arsii Lixaa Adaabaatti gochi fokkuu haadhaa fi abbaa duratti raawwatame kanas ilaala.
torban sadi dura godina Arsii Lixaa aanaa Daabbaa ganda Shaayyaa Jibboo jedhamutti gurbaa Yaasin Sanoo jedhamu ajjeesanii masalaalii qotee bulaan citaan tuulatu harreetti hidhanii reeffa gurbaa du'ee masalaalii sanatti hidhanii kiiloomeetira hedduu lafarraa harkisanii magaalaa Birbirsaa gahaa keessatti darbanii erga nama daawwachiisaa oolan booda ganda dhaloota gurbaa kanaa gara Diiloo Misiraa bakka jedhamu geessanii bakka haadhaa fi abbaan isaa jiranitti awwaala dhorkanii guyyaa adiin citaa fi mukatti tuulanii uummata bootti ibiddaan gubanii jedha. Dabaloonis akka Jawaar Mahaammad barreessetti kunis seenaa takka dhagaamee hin beekne namni haguma fedhes badaa yoo ta'e erga ajjeeseen booda ibiddaan haadhaa fi abbaa isaa fuulduratti gubuun cubbuudha. Kan hunda caala hamaa ammoo uummatuma gandasaa kanaa dirqiidhaan akka gubu taasisanii boru gaafaa sirni kun kufisii uummanni kun carraa argate kamittuu fayyadame akka haala walirratti baafatuuf jecha wal balleessuu taasisa jechuudhaan barreessee jira. Oduu keenyatti Itoophiyaatti bara 2024 sarbiinsi mirga namoomaa hammaataan mudachuu Human Rights Watch gabaase. Human Rights Watch gabaasa waggaa guutuu bara 2024 dhiyeesseen naannolee lolli keessa jiruu fi hin jirre keessatti sarbiinsa humnoota mootummaa, milishaa fi hidhattoota idileetiin raawwatamu ibseetu jira. Human Rights Watch gabaasa isaa keessatti humnoonni mootummaa, milishaa fi gareen hidhattootaa naannolee lolli jiruu fi kutaa biyyaa biroo keessatti sarbiinsa mirgaa raawwatu. Dabalataanis lola naannoo Amaaraatiin wal qabatee sarbiinsi yaaddessaan raawwatamu eeruun yakki waraanaa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo jedhanii owwaamaniin raawwatamuusaas gabaaseetu jira. Kana malees Human Rights Watch gabaasa isaa keessatti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Komishinii Olaanaa Mirga Namoomaa wabeeffachuun humnoota mootummaa ajjeechaa jumlaa raawwataniiru, dararrii miidhaa koorneyaa qaqqabsiisaniiru, lammiilee nagaas miidhaniiru jedhee gabaaseetu jira. Taateen hammaataa amajjii 29 bara 2024 raawwatameen loltoonni mootummaa magaalaa Maraawwiitti namoota nagaa hedduu jumlaan ajjeesaniirus jedhetu jira. Hidhattoonni faannoo fi humnoonni mootummaa lammiilee nagaa ajjeesuu, qabeenya barbadeessuu fi seeraan ala nama hidhuu isaanii ibseetu jira. Hidhattoonni faannoo fi humnoonni mootummaa lammiilee nagaa ajjeesuu, qabeenya barbadeessuu fi seeraan ala nama hidhuu isaanii eereetu jira. Qabiinsa mirga namoomaa naannoo Amaaraas ulfaataadha jechuun sarbiinsa biyyattiitti mudate keessa kan naannoo Amaaraa ulfaataa ta'uu kan eere ibsi kun hojjettoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii 8 ajjeefamuu eeruun tajaajila gargaarsa namoomaa addaan kutuus ibseetu jira. Naannoo Tigraatti loltoonni Eertiraa yakkoota akka gudeeddii, haadholii fi dubartoota irraa miidhaa geessuu fi qabeenya saamuu eeruudhaan ibsi kun biyyattiitti buttaan bu'aa jechuun namoonni 100 ol keessumaa barattoonni yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran adoolessa keessa butamuu addeesseetu jira. Labsii yeroo muddamaa kan Guraandhala hanga Waxabajjii dheereffame namoonni keessumaa gaazexeessitoonni, miseensonni paartii mormitootaa fi rogeeyyiin hawaasaa jumlaan akka hidhamanii fi sochiin akka ugguramu taasisuusaa eere. Amnesty International gama isaatiin naannoo Amaaraatti aanga'ootaa fi barsiisota dabalatee namoonni 100 lakkaa'aman hedduu hidhamuu isaanii ibseetu jira. Itti dabaluunis ibsi Amnesty International akka jedhutti miidiyaan dhiibbaa jala tureera. Gaazexeessitoonni hedduu callisuu fi dararrii hidhaa fi biyyaa ari'atamuuf saaxilamanii jiru. Dhaabbileen siivilis dhiibbaa guddaa jala galaniiru jedhee jira. Humnoonni nageenyaa Itoophiyaa hojjettoota Human Rights Watch ji'a caamsaa keessa hiraarsuus eereetu jira. Dabalataanis mootummaan dhaabbata giddugala dagaagina dimokiraasii mirgaa yookiin kaardi dabalatee dhaabbilee siivilii hedduu ji'a sadaasaa keessa ugguruun ni yaadatama. Oduu keenya itti aanutti darbaa. Oduu keenya sadaffaa fi kan dhumaatiin Itoophiyaan biyyoota Afrikaa haalamaan gaazexeessitoota hidhan keessaa tokko ta'uu dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n ibsee jira. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa haala hamaa ta'een gaazexeessitoota hidhan keessaa tokko ta'uu dhaabbanni idil addunyaa mirga gaazexeessitootaaf falmu koree eegumsa gaazexeessitootaa yookiin immoo CPJ jedhamu ibseetu jira. Dhaabbatichi hidhaa gaazexeessitoota ilaalchisee gabaasa bara 2024 baaseen Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoota hidhaman 6 keessaa 5 kan ta'an himata shororkeessummaa hanga murtii du'aa adabsiisuu irratti banamuu eereetu jira. Gaazexeessitoota kanneen keessaa Yeshii Assaab Abarraa baatii fulbaanaa bara 2024 naannoo Amaaraatti yeroo muddamaa hidhaan jumlaa hammaataa dhufetti duula mootummaan hojii seera kabachiisuu jedheen to'annoo jala ooluu dhaabbatichi ibseetu jira. Gaazexeessaan kun hagammaatti sababiin hidhamuu isaa akka hin ibsamnee fi himannaan tokkollee akka isarratti hin banamnes eereetu jira. Hidhaan kun walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru wal qabatee mootummaan duula caasaa gareewwan hidhatanii fi deeggartoota isaanii diiguuf jedhuun namoota nagaa hojjettoota mootummaa barsiisotaa fi gaazexeessitoota irratti xiyyeeffachuun isaan kan wal qabatu akka ta'e CPJ'n ibseetu jira. Dhaabbatichi dabalataanis ibsa isaa keessatti
mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee gaazexeessota hidhuuf shororkeessummaa yookiin finxaaleeyyii walii wal qabsiisuun himata yookiin murtii ifa hin taane fayyadama jedheetu jira. Afrikaa keessaa Eertiraan biyya gaazexeessota baay'ee haala hamaatiin hiite jedhamu sadarkaa tokkoffaarra kan jirtu yoo ta'u, jalqaba bara 2000 irraa eegalee gaazexeessitoonni 16 himannaa seera qabeessa malee mana hidhaatti darbamaniitu jiru. Ittaansuunis Kaameruunii fi Ruwaandaan tokkoon isaanii gaazexeessitoota 5 kan hidhan yeroo ta'u, Naayijeeriyaan ammoo 4 akka hiite ibsameetu jira. Akka addunyaatti Chaayinaan gaazexeessitoota 50 hidhuun dursaa kan jirtu yoo ta'u, Israa'el gaazexeessitoota 43, Maayinamaar gaazexeessitoota 35, Beelaaruus gaazexeessitoota 31, Raashiyaan gaazexeessitoota 30 hidhuudhaan itti aananii argamu. Akkaataa odeeffannoo CPJ'n haga muddee tokko bara 2024 galmeesseenii guutuu addunyaatti yoo xiqqaate gaazexeessitoonni 361 hidhamanii akka argaman ibseetu jira. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa oduun guyyaa irraa bisinii qabadee dhufee kana fakkaata. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatiina. Chaanaalii keenya chaanaalii Gammee Miidiyaa irratti odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaadhaan argattu. Waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.